الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كفوني قبل توتا وردفتوتا سمو الشالة كم جرتان نقفا يا سني باقي جراتني سنين جتشا قبل توتا وردفتوتا كو فيديو هرّا جتشودا وروني الأرقني وجراتن نبراني أرقاتن جريتي يادا وقا كل أسدئيف من هيدا سعود عربيا كيساتي كان تورتي ليلى نور سبو مجيو جرامتو دائما أجيست جلني وقا كل أسدي ترى من سعود عربيا هيدا كيساتي مرتين دعاء إتي مرتاعي إيجاسي أمني إثيوبيا أكا جرتي ملك أساس سابي في du'arraa oolchaniiti har'ammoo rabbiin isii jiraachisee ruhiin gaafa rabbiin itti farade malee hin baatu jechuudha. Nagahan karamaatii isii galte jechuu xiqqoo qalbiin isii xiqqoo qalbiidhaan argitanii waan achi wanni keessa turtee fi qalbiin isii xiqqoo harkaa wanti jettuus wallaahi viidiyoon kun jechu waan hedduu takka miira namaa tuqu. An sa'aatii argesanitti jechuu gammachuu jettaa maal jettaa akkaataa ummanni godhatu laayivii irratti jettaa akkaataa haadhaaf abbaan godhatu jetta dhugaa rabbii isiniin jedha. Sa'aatii sanitti bakka jiru wallaahi isiniin jedha. Sa'aatii sanitti mee viidiyoo kana laalaa dhugaa rabbii namni imimmaan hin buune hin jira. Viidiyoo kana laalee namni hin boonne hin jira. Mee viidiyoo kana laalee namni xiqqoo garaan hin rifanne hin jira. Iyyaatu an akkasitti. Waggaa 13 mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti turte har'a jechuudha. Mee suuraa isii ka duraa isa kana laala. Isii har'ammoo akka isiin jirtu isii ilaalame. Rabbiin kinoo akkana qaba wallaahi rabbi akkana qaba. Rabbiin argitanii murtii du'aa itti murteessan san irraallee isii hambisee nagaan har'a karaa maatii isii dhufte jechuudha. Gizee wanni itti taqabbalan inni kun jechuu suuraa kana. Akkuma seensarra argitanitti booletti gizee taqabbalan wandum Khalid isa jedhamu jechuudha. Namicha baggoo adraagoot irratti hirmaatee hojjetu kana jechuu nama gaariidha. Isatu dhaqee fuudhe jechuudha. Yeroo sanitti maatiin mana isaa bulanii namni wandum Khalid hin beeyne ni jira jedhee yaaduani. Namoota rakkatan akkasuma ijoollee daffaramanii ulfaanii garatti qabatan akkasuma mootuu argitan wanni adda addaa ijoollee mudatu waliin qabee daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne midhaan waliin qabee guddisa namichi kun jechuudha. Isaaniifis irdaataa godheetumaan kun haadhaaf abbaan achi bira bulaniiti obboleettiin isa bira bulanii akkasi dhaqanii miciyoo booleedhaaf fudhatanii jechuudha. Kana fakkaatti akkanatti kinoo akkanatti namni irra wal fixamee fuula isii ka duraa laalaa fuula isii ka irraa laalaa wallaahi hedduu takka namatti dhagahama wallaahi. Wallaahi biyya tana hin dalaganne inneetumaan nuutarti takka olii jenneetuma keessa dhumataa jirra malee wallaahi waan biisuudii ijoollee teenne goote. Waan biyyi tun nu goote jechuun wallaahi hundi keenya madaa qabna garuu namni akka isii inumaa hin jiru. Namni akka isii inuma hin jiru. Nama akka isii inuma hin jiru. Waggaa 13 mana hidhaatti tasqaayamtee beeloftee dheebottee hoo'i achitti deebi'ume isinuma warra mukayyafa jala ciisu hoo'i yoo mukayyafi xiqqoo isinirraa dhaamu hakkam isin godha yoo mootu qorraan jechuu qorraan
yeroo qorraa mukayyafni yoo isin irraa dhaamume hagawuma isin godha warra mukayyafa jala ciciisu jechuudha. Yeroo ho'aa akkasuma yeroo ho'aallee yoo qorri isinitti qorru jechuu qorri yoo isinitti qorrume hagam isin godha. Akkasuma mootu ho'is yoo isinitti deebi'u hoo akkam isin godhame mana hidhaa keessatti wanta akka gizee qorraallee gizee ho'aallee takkuma jedhanii mukayyafni hin cufamu jedhanii achitti akka oduu dhagahetti jechuudha. Inna hedduu takka garaa nama nyaatti alhamdulillah yaa rabbi. Wallahi rabbiif galata galchuu malee wanni godhamu takka illee hin jirtu. Rabbii tokkochaaf galata galchuu qofa malee hedduu takka nama dhagaama wallahi hedduu nama dhagaama. Garuu an hedduu takka gammade akka obboleettii tiyya garaa wajjin dhaladheeti jechuu walla obboleettii tiyya garaa wajjin dhaladheeti gaafa isiin duute jedhaniitiin mana hidhaa keessa duuteerti leeyilaan bakka duute jedhanii haasaa turan san wallahi hedduu takka garaa na nyaattee yeroo sanillee miiran taane na dhagaame boohaa ture jechuu yeroo sanillee waa'ee isirratti viidiyoo kaasee takka hojjedhe hin beeku garuu namni keessumatti ni dhukkubsataa yoo isii suuraa isii argu soma miidiyaa irraa waa laalu suuraa isii yoo argu nama waa'ee isii haasa'u innaa garaan nama bada wallahi garaan nama bada akka obboleettii waliin dhalataniitti namni obboleettii qabu wallahi namni obboleettii qabu waan kan akka ni obsedhe yaadoon yeroo san akkasitti hedduu takka nama dhiphisa bakka nama hedduu booya. Alhamdulillah akkasuma har'as boo'anii gammachuudhaan kaarraa kun mootu boo'ichaa gammachuu waan ta'eef gammachuudhaan simatan jechuudha. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo isa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa keessa naaf jiraadha. Like, subscribe, share gochuus hin dagatinaa. Share godhaa sirriitti namni hedduun akka argee du'aayii godhuufi rabbiin akka gara qalbii isiitti deebisu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu nagaan jiraadha.